Oduu teenyaa jalqabaatiin lammiileen Itoophiyaa Libaanos keessa jiraatan gara biyyaatti deebi'uuf fedhii qaban akka galmaa'an waamichi dhiyaate. Kun ammoo lammiilee Itoophiyaa Libaanos keessatti argamaniif oduu gammachiisaadha jedhame. Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu itti aanuun qarqara Jibuutiitti bidiruun lama dhidhimuun lubbuun godaantota 45 darbe. Kanneen 60 ol ta'an achi buuteen isaanii dhabameera. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin ayyaanni uummataa waltajjii siyaasaa ta'uu hin qabu jedhe paartiin haqaa hawaasummaaf lammiilee Itoophiyaa. Paartiin jibba Oromootiin machaa'e Izeemaan ibsa arra baaseen ayyaana irreechaa sababa jedhuun qaamonni tokko tokko daldaltoota rakkisaa jiru jedhe. Izeemaan ibsa arra baaseen jibba ayyaana irreechaatiif qabu leelliseera. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatii fi biyya alaatiin Israa'el barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees akka biyya isii hin seenne qoqqobde. Oduudhuma wal fakkaatuun Chaayinaan immoo waldhibdeen baha giddugaleessaa keessatti dhalate akka dhaabbatu gaafatteetti. Israa'el Antooniyoo Guutarees maaliif qoqqobdee? Guutuu isaanii dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Jibuutiitti bidiruuwwan lama dhidhimuun lubbuun godaantota 45 darbuun 60 ol kan ta'an achi buuteen isaanii dhabame. Doonii godaantota lama kanneen namoota 310 qabatanii imalaa turan qarqara galaanaa Jibuutiitti dhidhimuun yoo xiqqaate namoonni 45 du'anii namoonni hedduun achi buuteen isaanii dhabamuu qondaaltonni himan. Dooniiwwan kunneenis osoo galaana diimaa qarqara baha Afriikaa irratti hin dhidhimin dura namoota 310 waliin kibxata kaleessaa onkololeessa 2024 Yaman irraa ka'uu dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM beeksiseera. Hanga ammaattis namoonni 61 achi buuteen isaanii kan dhabame yoo ta'u hojiin barbaachaa haara galfii malee itti fufee jira jechuun eegduun qarqara galaana Jibuutii beeksiseera. Balaan bidiruu Jibuutiitti amma mudate kun haalaan ulfaataadha jedhameera. Namoonni 115 balaa kanarraa lubbuun kan hafan yoo ta'u wiixata ganama irraa kaasuunis deeggarsa IOM'n barbaachi cimaan gaggeeffamaa jiraachuun himameera. Ejansiin kunis ibsa baaseen namoota bakka buuteen isaanii dhabame argachuu fi nageenya namoota lubbuudhaan hafanii mirkaneessuuf kutannoo qabnaa jedheera. Dooniiwwan kunneenis qarqara galaanaa naannoo Jibuutiitti bakka bashannanaa kaaba dhihaa naannoo Keyor Angaar jiru irraa fageenya meetira 150 qofa irratti dhidhimuu eegduun qarqara galaana Jibuutii ibseeti jira. Godaantonni Afriikaa 60,000 lakkaa'aman waggaa waggaan galaana diimaa qaxxaamuranii gara biyyoota baha giddu galeessaa kanatti ni imalu. Baqattoonni kunneen sababa wal dhibdee balaa uumamaatii fi iyyummaadhaaf jireenya gaarii barbaacha gara baha giddu galeessaatti imalu. Ji'a waxabajjii keessaas yoo xiqqaate godaantonni Soomaaliyaatii fi Itoophiyaa 56 kan du'an yoo ta'u 140 ammoo achi buuteen isaanii dhabamuun gabaafamee ture. Balaan sunis bidiruu Soomaaliyaa irraa kaate tokko qarqara galaana kibba Yamanitti erga galoo galaana Adan keessatti dhidhimteen booda ture. Namoota balaa kanaan lubbuu isaanii dhaban keessaa dubartoonni 31 fi daa'imman 6 akka keessatti argaman ibsamee ture. Baay'inni lakkoofsa godaantota gaanfa Afriikaa irraa gara Yamanitti imalanii bara 2022 gara 73 ture. Bara darbee jechuun 2023 ammoo gara 97 fi 200 olii ta'uu odeeffannoon IOM irraa argame ni mul'isa. Oduu itti aanuun lammiilee Itoophiyaa Libaanos keessa jiraatan gara biyyaatti deebi'uudhaaf fedhii qaban akka galmaa'an waamichi dhiyaate. Haleellaa Israa'el Libaanos keessatti raawwachaa jirtu hordofee lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan gara biyyaatti deebi'uudhaaf fedhii kan qaban akka galmaa'an waamichi dhiyaateera.
Oduun kun lammiilee Itoophiyaa Libaanos jiraataniif gammachiisaadha jedhameera. Waajjirri Qoonsilaa Jeneraalaa Itoophiyaa Libaanositti argamu ibsa baaseen lammiilee Itoophiyaa gara biyyaa deebi'uudhaaf fedhii qaban Libaanos keessaa baasuudhaaf haala mijeessaa jiraachuu himaniiru. Haaluma kanaan kanneen gara biyyaa deebi'uudhaaf fedhii qabanii fi hanga ammaatti hin galmoofne ragaa barbaachisu qopheessuun akka galmaa'an qoonsilaan kun gaafateera. Qoonsilaan kun lakkoofsa bilbilaas kaa'eetii jira. Lakkoofsa bilbilaa qoonsilaan achi jiru maxxanse AGM Telegiraamii irra isiniif kaa'eera. Oduu itti aanuun ayyaanni uummataa waltajjii siyaasaa ta'uu hin qabu jechuun paartiin haqaa hawaasummaaf lammiilee Itoophiyaa ibse. Paartiin jibba Oromootiin machaa'e Izeemaan ibsa arra baaseen ayyaana Irreechaa sababa jedhuun qaamonni tokko tokko daldaltoota rakkisaa jiru jechuun hime. Yeroo dhiyoo asitti keessumaa adeemsa ayyaana Irreechaa kabajuu keessatti qondaaltonni mootummaa aadaa uummata Oromoo irraa maquun gama siyaasaatti Irreecha oofaa jiru jedha Izeemaan. Kunis ammoo hawaasa biroo biratti miira adda baafamuutii fi sodaa uumuu agarsiisaa jira jechuun akeeke. Izeemaan qaama ayyaana Irreechaatiif sodaan itti dhaga'ame sun isa kami kan jedhu Izeemaan hagas mara waan ifa godhe hin qabu. Paartiin biyya bulchu Irreecha fayyadamee bu'aa siyaasaa argamsiisuuf socho'uun sirrii miti jennee amannaa jedha. Paartiin Biraanuu Naggaa akka Izeemaan ibsatti maqaa deeggarsa Irreechaa jedhuun xalayaan waajjiraalee mootummaa irraa dhufuun dhaabbilee fi hawaasa daldalaa gama adda addaatiin gumaacha maallaqaa gaafachuudhaaf sochiin taasifamaa jiraachuu paartiin Biraanuu Naggaa kun eereeti jira. Kunis ammoo hawaasa daldalaa yaaddeessuu fi miirri sodaa daldaltoota birattis dabalaa jira jedha paartiin Izeemaan. Sochiin kun hawaasa hadhaa guddaa keessa galchuun aadaan akka balaatti akka ilaalamu taasisaa jira jechuun mootummaan ayyaana Irreechaa akka balaatti akka ilaalamu taasisaa jira jedhama. Paartichi akka Izeemaan ibsetti mootummaan dhiibbaa seeraan alaa hawaasa daldalaa irratti raawwatamaa jiru dafee akka dhaabu ni gaafannaa jechuun gaafateera. Eenyufaatu ammoo waan akkasii irratti hirmaata kan jedhu Izeemaan bal'inaan waan ibsa hin qabu. Paartiin Izeemaa kun isa eenyummaa Oromoo guutummaatti balleessuuf qabsaa'u ta'uu wal naman gaafachiisu. Kanaaf ammoo ayyaanni Irreechaa dhufee guyyaan 4 gaafa hafu booyuu jalqabu. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin Israa'el barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres akka biyya isii hin seenne qoqqobde. Gama biraatiin Chaayinaan immoo wal dhibdeen baha giddugaleessaa hatattamaan akka dhaabbatu gaafatteetti. Namni haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwatte hin balaaleeffanne Israa'el hin seenuu jette Israa'el. Naannoo baha giddugaleessaa dhiphina guddaa keessa jiru keessatti Israa'el barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres haleellaa Iraan balaaleeffachuu dhabuu isaatiif gara biyyattiitti akka hin seenne dhorkiteetti. Haleellaan Iraan erga raawwateen booda Antooniyoo Guterres wal dhibdeen naannichatti hammaachaa dhufuu balaaleeffatanis haleellaa Iraan eda raawwatte irratti garuu Antooniyoo Guterres homaa hin dubbanne. Ministeerri dhimma alaa Israa'el ibsa kennaniin namni haleellaa fokkisaa Iraan Israa'el irratti raawwate ifatti balaaleeffachuu hin dandeenye lafa Israa'el irra miilli isaa ejjechuu hin qabu jedhan. Oduudhuma wal qabateen Chaayinaa wal dhibdeen giddugala bahaa akka dhaabbatu arra gaafatteetti. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa ibsa arra baaseen muddamni giddugala bahaa jiru yaaddeessaa ta'uu eereeti jira. Sarbamuu birmadummaa nageenyaa fi tokkummaa bulchiinsa Libaanos Beejing kan mormitu ta'uu eeruun sochiiwwan walitti bu'iinsicha leellisanii fi muddamicha hammeessan akka dhaabbatan Beejing gaafatteetti. Hawaasni idil addunyaa dhimmicha ilaalchisee qooda irraa eeggamu akka bahatu akeekkachiisteetti Beejing. Waraanni Gaazaatti eegale walitti bu'iinsa yeroo ammaa giddugala bahaatti gaggeeffamaa jiruuf ka'umsa ta'uu Chaayinaan ni amanti jedheera. Gaazaatti duguuggaan sanyii raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatus Beejing gaafatteetti. Israa'el waraanni kun akka babal'atu taasisaa jiraachuu Beejing akeekteetti. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu saffisaan akka taasifamu qaamni hundi hojjechuu qabuun akeekkachiisa Beejingiiti. Yeroo gaarii.